California Amerikaatti lammiilee Itoophiyaa abbaa ishee obbo Girmaa Awwaqaa fi haadha ishee Saabila Damisee irraa dhalatte. Abbaa fi harmeen Naahomii jiru baqattummaan biyyaa bahanii Ameerikaatti wal baruun Naahomii argatanii. Naahomiin sadarkaa kan akka geessuuf bu'uura kan ta'eef abbaa isheetiin waggaa 5tti akkaadaamii abbaan ishee fi hawaasni Itoophiyaa naannawaa California jiraatan hundeessan garee guddattoota kubbaa miilaa Maaladaa jedhamutti makamte. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Haayisindaa jedhamu keessatti kubbaa miilaan dabalataa kubbaa kaachoos taphachaa turte. Naahomiin gosa ispoortii jiimnaastikis waggaa 5f akka kala turteem team Naahomii Girmaa ga'umsa ishiin kubbaa miilaan qabdu dabalaa deemem waggaa 10 yoo taatu kilabii guddattoota Central Valley Crossfire jedhamutti makamte. Hamma bara 2017tis achuma keessatti ga'ummaa guddatteem. Leenjisaan garee guddattoota Central Valley Crossfire Bob Joyce carraa biraa Naahomiif kennaniin garee sagantaa misooma olompikii jedhamutti makan. Waldaan kun taphattoota garee biyyaalessaa Ameerikaatiif galteetaan guddisuun beekama. Naahomiinis kennaa ofii argatteem kubbaa miilaa jireenya ishee ta'uu barteem. Imalli ishee itti fuun Yuunivarsiitii Stanford keessatti daran mul'atteem. Bara 2022 irraa kaasee kilabii kubbaa miilaa dubartoota guddaa Ameerikaa San Diego Wave jedhamu keessatti addunyaa wal barteem. Naahomii Girmaa garee biyyaalessa umrii 16 gadii 17, 19 fi 20 gadii Ameerikaatiif taphatteerti. Bara 2022 irraa kaasee garee jalqaba Ameerikaatiif taphachaa jirti. Naahomii Girmaa sararattisaa fi gidduu irra taphattiin Olompikii Paaris irratti meedaaliyaa warqee argatteerti. Baruma sana taphattuu cimtuu Ameerikaa jedhamuunis filamte. Maatii hidda dhaloota Itoophiyaa kan qabdu lammiin Ameerikaa fakkeenyi dubartoota addunyaa Naahomii Girmaa amma boqonnaa haaraa eegaluufi seenaa jijjiirraa taphattoota kubbaa miilaa dubartootaa geeddarteerti. Gatii riikoordii ta'een kilaba kubbaa miilaa dubartoota Cheelsiif mallatteesteerti. Naahomii Girmaa doolaara Ameerikaa miliyoona 1.1 Cheelsii mallatteeste. Kun ammoo jijjiirraa dubartootaan gatii qaalii addunyaa ta'uun galmaaheera. Naahomii Girmaa sadarkaa kana ga'uuf gumaachi maatii ishee olaanaa akka ta'e dubbatti. Ima Haayis ittisa irratti taphattuu akka ishee cimtuu taate argee hin beeku. Kilabaa fi biyya isheef ga'umsa ishee mul'istu adda jechuun Naahomii ibsiti. Naahomiin dandeettii kubbaa miilaa taphachuu qofa miti kan qabdu dandeettiin hooggansa ishee olaanaadha jedhama. Ani jetti aadaa, afaan, duudhaa, nyaata, safuu walumaa galatti waan maatiin koo qaban hunda isaatu nan beeka jetti. Naahomiin kilaboota kubbaa miilaa dubartootaa ciccimootaan kanneen akka Olompik Liyoon dabalatee kilaboota hedduun barbaadamaa turtus amma buufanni ishee Cheelsii ta'eera. Naahomii Girmaa taphattuu qaalii addunyaa kanaati. Sadarkaa kubbaa miilaa amma jiruun badhaafamtuu Baaloon d'Or Ayitaanaa Boonmaatii qofaatu ishee caala. Barnoota isheettis jabduu kan taate Naahomii Girmaa Yuunivarsiitii Stanford irraa barnoota Symbolic System jedhamuun digrii jalqabaa qabdi. Barnoota Management Science and Engineering jedhamuunis maasters ishee hojjechaa jirti. Leenjisuun kilaba Cheelsii lammiin Ameerikaa Sooniyaa Boombaastar jijjiirraa ganna kanaatiin taphattuu jalqabaa mallatteessan taateerti. Super Liigii dubartoota England garaagarummaa qabxii 7 dursaa kan jiru Cheelsiin Naahomii Girmaa mallatteessuun biyyarra darbee waltajjii Awurooppaatti akka milkaa'uuf ni gargaartiif eegama. Naahomii California Amerikaatti lammiilee Itoophiyaa abbaa ishee obbo Girmaa Awwaqaa fi haadha ishee Saabila Damisee irraa dhalatte. Abbaa fi harmeen Naahomii jiru baqattummaan biyyaa bahanii Ameerikaatti wal baruun Naahomii argatanii. Naahomiin sadarkaa kan akka geessuuf bu'uura kan ta'eef abbaa isheetiin waggaa 5tti akkaadaamii abbaan ishee fi hawaasni Itoophiyaa naannawaa California jiraatan hundeessan garee guddattoota kubbaa miilaa Maaladaa jedhamutti makamte. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Haayisindaa jedhamu keessatti kubbaa miilaan dabalataa kubbaa kaachoos taphachaa turte. Naahomiin gosa ispoortii jiimnaastikis waggaa 5f akka kala turteem team. Naahomii Girmaa ga'umsa ishiin kubbaa miilaan qabdu dabalaa deemem waggaa 10 yoo taatu kilabii guddattoota Central Valley Crossfire jedhamutti makamte. Hamma bara 2017tis achuma keessatti ga'ummaa guddatteem. Leenjisaan garee guddattoota Central Valley Crossfire Bob Joyce carraa biraa Naahomiif kennaniin garee sagantaa misooma olompikii jedhamutti makan. Waldaan kun taphattoota garee biyyaalessaa Ameerikaatiif galteetaan guddisuun beekama. Naahomiinis kennaa ofii argatteem kubbaa miilaa jireenya ishee ta'uu barteem. Imalli ishee itti fuun Yuunivarsiitii Stanford keessatti daran mul'atte. Bara 2022 irraa kaasee kilabii kubbaa miilaa dubartoota guddaa Ameerikaa San Diego Wave jedhamu keessatti addunyaa wal barteem. Naahomii Girmaa garee biyyaalessa umrii 16 gadii 17, 19 fi 20 gadii Ameerikaatiif taphatteerti. Bara 2022 irraa kaasee garee jalqaba Ameerikaatiif taphachaa jirti. Naahomii Girmaa sararattisaa fi gidduu irra taphattiin Olompikii Paaris irratti meedaaliyaa warqee argatteerti. Baruma sana taphattuu cimtuu Ameerikaa jedhamuunis filamte. Maatii hidda dhaloota Itoophiyaa kan qabdu lammiin Ameerikaa fakkeenyi dubartoota addunyaa Naahomii Girmaa amma boqonnaa haaraa eegaluufi seenaa jijjiirraa taphattoota kubbaa miilaa dubartootaa geeddarteerti. Gatii riikoordii ta'een kilaba kubbaa miilaa dubartoota Cheelsiif mallatteesteerti. Naahomii Girmaa doolaara Ameerikaa miliyoona 1.1 Cheelsii mallatteeste. Kun ammoo jijjiirraa dubartootaan gatii qaalii addunyaa ta'uun galmaaheera. Naahomii Girmaa sadarkaa kana ga'uuf gumaachi maatii ishee olaanaa akka ta'e dubbatti. Ima Haayis ittisa irratti taphattuu akka ishee cimtuu taate argee hin beeku. Kilabaa fi biyya isheef ga'umsa ishee mul'istu adda jechuun Naahomii ibsiti. Naahomiin dandeettii kubbaa miilaa taphachuu qofa
miti kan qabdu dandeettiin hooggansa ishee ol aanaadha jedhama. Ani jettiin aadaa, afaan, duudhaa, nyaata, safuu, walumaa galatti waan maatiin koo qaban hunda isaatu nan beeka jetti. Naahomiin kilaboota kubbaa miilaa dubartootaa ciccimootaan kanneen akka Olompik Liyoon dabalatee kilaboota hedduun barbaadamaa turtus amma buufanni ishee Cheelsii teera. Naahomii Girmaa taphattuu qaalii addunyaa kanaati. Sadarkaa kubbaa miilaa amma jiruun badhaafamtuu Baaloon d'Or ayitaanaa boonmaatii qofaatu ishee caala. Barnoota isheettis jabduu kan taate Naahomii Girmaa Yuunivarsiitii Staanford irraa barnoota Symbolic System jedhamuun digrii jalqabaa qabdi. Barnoota Management Science and Engineering jedhamuunis maasters ishee hojjechaa jirti. Leenjisuun kilaba Cheelsii lammiin Ameerikaa Sooniyaa Boombaastar jijjiirraa ganna kanaatiin taphattuu jalqabaa mallatteessan taateerti. Super Liigii dubartoota England garaagarummaa qabxii 7 dursaa kan jiru Cheelsiin Naahomii Girmaa mallatteessuun biyyarra darbee waltajjii Awurooppaatti akka milkaa'uuf ni gargaartiif eegama. Naahomii